Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Tarkaanfii humnaan furmaata fiduun jiruun marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise gaggeessuun dirqama jedhan paartilee mormitootaa. Bulchiinsa bakkeewwan falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraayitti ijaaramee ni diigama jedhan ministeerri ittisaa. Yuunivarsiitiin Finfinnee bara 2016 barattoota ramaddii osoo hin taane dorgommiidhaan akka fudhatu hime. Oduu kennaa biyya alaatiin gamoowwan magaalaa Mooskoo jidduutti argaman dirooniidhaan haleelte jedhan aangaa'otni. Oduu isin dhageessisuun kasii wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Tarkaanfii humnaan furmaata fiduun jiruun marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise gaggeessuun dirqama jedhan paartilee mormitootaa. Konferansii Federaalawaa Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Adda Bilisa Baasaa Biyyoolessaa Ogaaden, Paartii Uummataa Affaar akkasuma Hibrat Itoophiyaa dabalatee paartileen mormitootaa gurguddoo 11 keessatti kan hammate kookasiin paartilee mormitootaa ibsaa gayya 21 baaseen walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessaa hammaataa dhufe furuudhaa fi mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibsee jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. Tarkaanfiin humnaan furmaata fiduun jiru marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise gaggeessuun dirqama jedhan paartileen mormitootaa. Konferansii Federaalawaa Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Adda Bilisa Baasaa Biyyoolessaa Ogaaden, Paartii Uummataa Affaarii fi Hibrat Itoophiyaa dabalatee paartileen mormitootaa gurguddoo 11 keessatti kan hammate kookasiin paartilee mormitootaa ibsaa gayya 21 baaseen walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessatti hammaachaa dhufe furuudhaa fi mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibsee jira. Labsi yeroo ariifachiisaas ta'e tarkaanfiin humnaa furmaata hin fidus jedhe. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuu fi gaaffii bulchiinsa gaarii naannolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaan uummata waliin rakkoo dabalataa ta'eera kan jedhu ibsi kun akkasuma hariiroo mootummaa fi uummata naannoo hunda keessa jiru gaaffii ta'uu bira darbee gara amantaa guutuu dhabuutti ce'ee jiraas jechuun ni danda'amas jedhee jira. Kana malees walitti dhufeenyi tumsaa fi wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee akkasumas immoo mootummoota naannoo ofii isaanii cinaa jidduutti jiru gaaffii keessa galee jiraas jedhanii jiru. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuu fi gaaffii bulchiinsa gaarii naannolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaan uummata waliin rakkoo dabalataa ta'eera kan jedhu ibsi kun akkasumas immoo hariiroon mootummaa fi uummata naannoo hunda keessa jiru gaaffii ta'uu bira darbee gara amantaa guutuu dhabuutti ce'ee jiraas jechuun ni danda'amas jedhee jira. Kana malees walitti dhufeenyi tumsaa fi wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee akkasumas immoo mootummoonni naannolee ofii isaanii gidduutti jiru gaaffii keessa galee jiraas jedhani. Haalli biyyattii naannoo hunda keessaa mul'atu haala yaaddessaa ta'uu fi erga yeroo dhiyoos haalli rakkoo nageenya naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuu kan kaase ibsi kun paartileen mormitootaa kunniin biyyi keenya balaa kana caaluu fi uummanni keenyaas dararrii fi rakkoo kana caaluuf akka hin saaxilamne furmaata ariifachiisaa fudhachuun dirqama jedhee jira. Paartileen siyaasaa mormitootaa kunniin ibsa isaaniin wallabdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turanii wal qabate mootummaa yeroo garaagaraatti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun tarkaanfii humnaan furmaata fiduu fi yaalii taasisuun rakkoo nageenya biyyattii keessaa ture daran dabaluu malee furmaata hin fidne kan jedhan waraanni Tigraay kan dhaabbatee fi tasgabbii fooyya'aa ta'e kan bu'e labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnootaa osoo hin taane mariidhaanis jedhee jira. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO gidduutti adeemsifamuu eegalame adda cituun abdii uummataa biratti horatee ture dukkaneesseera kan jedhu paartileen kunniin tarkaanfii humna mootummaan fudhachaa jiru balaaleffatanii
dhaabbatu ta'uu ibsanii jiru. Haaluma kanaan paartileen mormitootaa kunniin ibsa baasaniin mariin qaamolee hundaa yookaan kanneen hidhatan dabalatee hirmaachisee atantamaan akka eegalamu dhimmi naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee mallattaa'een akka raawwatamu mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamu bifa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een deebi'ee akka eegalamu akkasumas immoo waldhabdeen mootummaa naannoo Amaaraa fi humna uummataa Amaaraa gidduu uumamee akka dhaabbatuu fi mariin akka furamu gaafatanii jiru. Bulchiinsa bakkeewwan falmisiisoo naannoo Amaaraa fi Tigraayitti ijaarame ni diigama jedhan ministeerri ittisa. Naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti bakkeewwan qaamolee lamaaninuu gaaffiin abbummaa irratti ka'u bulchiinsa ammaa jiru mootummaa federaalaatiin akka diigamu ministeerri ittisa Itoophiyaa beeksise. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. Naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduutti bakkeewwan qaamolee lamaaniinuu gaaffiin abbummaa irratti ka'utti bulchiinsi amma jiru mootummaa federaalaatiin akka diigamu ministeerri ittisaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi Dr. Abrahaam Balaa ayyaana Shandaa irratti ergaa baga geessanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa maxxansan keessatti iddoolee falmisiisoo daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay kan ilaalchise yaada maxxansaniin ijjannoo mootummaa federaalaa ibsanii. Naannolee kanatti haala amma dura ture fayyadamuun bulchiinsonni ijaaraman akka diigaman ministeerichi dubbataniiru. Itti dabaluunis iddoowwan bulchiinsi isaanii diigamutti qaamolee nageenya federaalaa malee qaamni hidhate kan biroon akka hin jiraanne akka godhamus dubbatanii. Sirni federaalizimii Itoophiyaa waggoota 30 dura hundaa'uun isaan walqabate iddoolee kan naannoo Amaaraatti jedhaman bulchiinsa Tigraay jala galaniiru yaada jedhuun waggootaaf gaaffiin dhiyaataa ture. Waggoota lamaan darban waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen walqabate ammoo iddoowwan falmisiisoon kun harka hidhattoota Amaaraa jala galaniiru. Iddoowwan lixa Tigraay fi gama Amaaraan ammoo naannoo Walqaayitti Tagade jedhaman naannolee lamaan jidduutti madda falmii fi walitti bu'iinsa ta'aniiru. Karaa baas naannoo raayyaa bakka bulchiinsi naannolee lameenii anaaf malee jedhanii irratti falman yeroo ta'u iddoon kunis amma humnoota Amaaraa jala jira. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam yaada maxxansan keessatti naannolee falmisiisoo kana maqaa hin dhoofne. Dimshaashumatti garuu naannolee erga waraanni kaaba biyyattii eegalee booda bulchiinsi haaraan hidhattootaan hundaa'e akka diigamu ministeera isaaniif ajajni kenname irratti hojjetaa akka jiran beeksisaniiru. Uummanni keenya rakkoo irra gaheerra haala hin bayyananne keessatti gaaffileen isaa haala guutuun hin deebinetti warri buqqaan qe'eetti haala hin deebine keessatti waliigalatti gaaffileen isaa atattamatti akka deebi'aniif haala gaafataa jiru keessatti ayyaanni Shandaa kun kabajamaas jedhaniiru. Mootummaan federaalaa gaaffii iddoowwan falmisiisoo irratti kaan seeraa fi heera bu'uura godhatee furmaata akka argatu waliigaltee Pirootoriyaa irratti hundaa'e hojjetaa jira jedhanii. Dr. Abrahaam qabxiilee 5 ifa ta'uu qabu jedhanii tarreessaniiru. Iddoolee falmisiisoof furmaata kennu warra buqqaan qe'ee isaaniitti deebisu bulchiinsa naannolee falmisiisootti ijaaramanii jiran diiguun uummanni qe'ee isaatti deebi'u bulchiinsa ofii akka ijaaru gochuu humnoota federaalaa ala hidhatan akka hin jiraanne gochuu uummanni qophii yoo ta'u referendamii gaggeessuu fi seera ala qaamni ta'u yoo jiraate mootummaan seera akka kabachiisu kan jedhudha. Iddoolee daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay falmisiisoo ta'an irratti waggoota darban mootummaan naannolee lameenii ejjennoo walirraa fagoo ta'e qabatanii turani. Aangawoonni Tigraay iddoowwan bulchiinsa isaanii jala jiraachuuf beekamtii heera mootummaa qaban haal duree tokko malee akka deebi'aniif ejjennoo isaanii ta'uu ibsaa turani. Gama naannoo Amaaraatiinis akkasuma iddooleen seeraan ala humnaan naannoo Tigraay jalatti hammataman seeraan kan kenna jechuun haalli amma uumame akka hin jijjiiramne ejjennoo qaban ibsu. Dhiyeenya kana ammoo dhimma bulchiinsa iddoowwan daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay irratti referendamii gaggeessuuf yaadni akka jiru dhagahamaa jira. Yaadni amma ministeera ittisa biyyattii irraa dhimma kana irratti dhagahame yeroo duraatiif dhimmicha irratti ejjennoo mootummaa federaalaa kan agarsiise yeroo ta'u mootummaan naannoo Amaaraa garuu ammatti yaada kenne hin qabu. Iddoowwan falmisiisoo keessaa tokko Walqaayitti Tagade yeroo ta'u bara sirni federaalizimii kun ijaaramu dura ture keessa kutaa biyya Gondar jedhame beekamaa ture. Erga bulchiinsi Addawaayii aangoo qabate ammoo naannoo Tigraayitti makame. Kunis naannoon Amaaraa komii hanga mana maree federeeshinii gahee akka kaasu sababa ta'eera. Waraana kaaba Itoophiyaa booda ammoo humnoonni naannoo Amaaraa naannicha to'ataniiru. Hidhattoota naannicha to'atan kan hoogganan Koloneel Dammaqaa Zawdee dhimmi naannoo sana furmaata seeraa osoo hin taane furmaata siyaasaa barbaada jechuun BBC'tti himanii ture. Yuunivarsiitiin Finfinnee bara 2016tti barattoota ramaddii osoo hin taane dorgommiidhaan akka fudhatu hime. Dhaabbanni barnoota olaanoo hangafa ta'e Yuunivarsiitiin Finfinnee bara barnoota 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee barattoota wal dorgomsiisa malee akka duraanii ramaddiidhaan kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Dabalata gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Dhaabbanni barnoota olaanoo hangafa ta'e Yuunivarsiitiin Finfinnee bara barnoota 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee barattoota wal dorgomsiisee malee akka kanaan dura ramaddiidhaan kan hin simanne ta'uu beeksisee jira. Yuunivarsiitichi kana kan jedhe biyyattiitti yuunivarsiitiin ofiin of bulchuu ta'uu isaa hordofeeti. Bilisummaa akaadaamii dhaabbilee barnoota olaanoo akka mirkanaa'u jiddu galeessummaan siyaasaa fi bulchiinsa irraa bilisa ta'e hojiiwwan baruu fi barsiisuu gaggeessummaa akka danda'amuuf jechuudhaan labsii yuunivarsiitiin akka ofiin of bulchuu dandeessisu baatii caamsaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana maree bakka bu'oota ummataatiin raggaasifamuun isaas ni yaadatama. Kanaanis yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitii jalqaba ofiin of bulchu ta'ee jira. Yuunivarsiitichi ibsa kaleessaa hagayya 22 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen akka jedhetti bara barnootaa dhufaa jiru kana irraa kaasee barattoota digirii jalqabaa kan simatu wal dorgomsiisee qofaan akka ta'e himeeti jira. Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Piroofeesar Xaasoo Waldahannaa ibsicha irratti murteen ofiin of bulchuu kunis qulqullina barnootaa fooyyessuuf humna nama ga'umsa qabu horachuudhaaf murteessaa ta'uu isaa fi yuunivarsiitichi bilisummaa akaadaamii fi bulchiinsaan guutamuu qabaate itti gaafatamummaan ni hojjeta jechuudhaan toora marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitii irratti himanii jiru. Kana jechuun kanaan dura barattoonni qormaata kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda qabxiitti yuunivarsiitii seensan argachuudhaan yuunivarsiitichaatti ramadamuun hafe barattoonni yuunivarsiitichaatti barachuu barbaadan dorgomuudhaan qormaata seensaa kennamuufiin darbuu irraa eegalaas jechuun dubbatanii jiru. Kana jechuun kanaan dura barattoonni qormaata kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda qabxiitti yuunivarsiiticha seenan argachuudhaan yuunivarsiitichatti ramadamuun hafe barattoonni yuunivarsiiticha barachuu barbaadan dorgomuudhaan qormaata seensaa kennamuufiin darbuu irratti eegalama jechuun dubbatee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin gamoowwan magaalaa Mooskoo jidduutti argaman dirooniidhaan haleelte jedhan aangaa'otni Yuukireen gamoo ijaaramaa jiru magaalaa Mooskoo gidduutti argamu dirooniidhaan haleeluu hordofee balaliiwwan addaan citu kantiibaan magaalattii Saargee Soobiyaanaan himanii jiru. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Yuukireen gamoo ijaaramaa jiru magaalaa Mooskoo jidduutti argamu dirooniin haleeluu hordofee balaliiwwan addaan citu kantiibaan magaalattii Saargee Soobiyaaniin himanii. Humni ittisaa ammoo dirooniiwwan lama kutaawwan magaalaa Mooskoo Mozaayiksii fi Kaayamik jedhaman keessatti rukuttee kuffisu ministeerri ittisaa beeksiseera. Haleellaa diroonii kana hordofee balaliiwwan gara magaalaa Mooskootti taasifamanis ta'ee Mooskoo irraa kaan dhoorgamanii ture. Haleellaa gamoo magaalaa Mooskoo jidduutti argamu irratti raawwatameen miidhaa namarra ga'e ilaalchisuun wanti jedhame hin jiru. Aangawoonni Raashiyaa waan mudate kan haleellaa shororkeessummaa keef raawwateedha jechuun ibsanii. Yuukireen waa'ee haleellawwan bulchiinsa Raashiyaa keessatti gaggeessutu ilaalchise yaada kennuurraa yeroo hedduu of qusatti. Haleellaa diroonii kana hordofee balaliiwwan gara magaalaa Mooskootti taasifamanis ta'ee Mooskoo irraa kaan dhoorgamanii ture. Mooskoon erga dhiyoos yeroo haleellaan diroonii mudatanitti buufatawwan xiyyaara sii cufuun tarkaanfii irra deddeebiin fudhattu ta'eera. Magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo keessatti haleellaan diroonii wal fakkaatan halkanii irra deddeebiin si'a ja'affaa raawwatamu burqaan oduu Firaans gabaaseera. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa diroonii gamoo ijaaramaa jiru rukuttee ilaalchisuun yaada kenneen diroonittiin akka dhiibbaa elektirooniksii keessatti kuftu waan taateef to'annoon ala taate gamoo sana waliin walitti buute jedhe. Gamoon abbaa darbii shanii kun haleellaa diroonii kanaan ilaaltuuwwan isaa kan caccaban yoo ta'u hojjettoonni yeroo balaa ammoo hordoffii taasisaa jiru jedhameera. Ameerikaan ammoo waa'ee dirooniiwwan rukutamanii kufanii ilaalchisuun karaa ministeera dhimma alaasiitiin yaada kenniteen haleellawwan diroonii Raashiyaa keessatti raawwatamanii akka hin deeggarre ibsiteetti. Aangawoonni Ameerikaa Yuukireen akkamitti akka ofirraa ittisu ilaalchisuun murteeffachuu kan qabdu Yuukireen mataa isiiti jedhu. Raashiyaan ammoo loltoota isii Yuukireen keessaa baasuun waraanicha sa'aatii kamiyyuu dhuma itti gochuu dandeessi jedhu. Erga dhiyoo haleellaan diroonii Raashiyaa keessatti raawwatameera himannaan jedhu dabalaa dhufeera. Ibsa darbe ministeerri ittisa Raashiyaa Mooskootti dirooniiwwan lama rukutee kuffisuu fi kanneen biroo lama ammoo daangaa Yuukireenitti dhiyootti karaatti hambisuu ibseera. Kana malees ministeerichi waraanni xiyyaara Raashiyaa bidiruu waraana Yuukireen galaana gurraacha bakka oomisha gaazii Raashiyaatti mul'ates barbadeessuu ibseera.
Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa odunarraaf qopheeffanne kanneen hangaammaa turanii qopheessee kasiniif dhiyeessaa Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana jira qophiilee OFM kanneen afaan waliin turtii gaarii.